akkam jirtu nagumaa jecha warri chaanalii kana subscribe gootanii barnootan yeroo yeroodhaan kan hordofaa jirtan galatoomaa jecha akkasumas immoo warreen subscribe godhanii hordofaan jirres affeeraa maalii fi barnootani kennu namoota maatii qaban namoota daa'imman qabaniif baay'ee fayyada. Daa'imman guddisuu keessatti guyyaatti viidiyoo tokko lama waan gadhiisuuf wanti kun akka isaan ga'u namoota jaallattaniif namoota maatii qaban affeeruun dagatiin akka isaan subscribe godhanii chaanalii kan hordofan. Amma mata dureen qabadhee jiru waa'ee daa'imman qaama dhiquu ilaalchisee maatiin maal beekuu qabu kan jedhu. Kun maaliif hin qopheesse maatiin hedduun gaaffii adda addaa gaafatu waa'ee qaama daa'immanii irratti mee akka armaan gaditti galmaatti na hordofaa. Daa'imman yeroon isaanii ga'ee dhalatan jechuunis daa'imman turtii gadameessaadhaa keessa torban 37 hanga torban 42 jechuunis ulfa torban 37 hanga torban 42 gidduutti dhalatan yeroon isaanii ga'ee dhalatan jedhamu. Daa'imman akkasii gaa hanga sa'aatii 48tti qaama isaanii dhiquun barbaachisu. Sa'a 48 booda garuu hanga handhuura isaanii citutti uffata qulqulluu bishaan hin jiidhe fayyadamuun haxaa'uun gahaadha. Jechuunis handhuura isaanii yeroo hedduu naannoo torbee tokko torbee lamaanii kufaa hanga sanatti sa'aatii 48 galee uffata xiqqoo bishaan hin jiidhe fayyadamuun qaama isaanii haxaa'uun qofti gahaadha jechuudha. Bishaan dhiquun hin barbaachisu jechuudha. Akkasumas immoo wantoota samsamanii gurguraman kan qaama daa'immanii qulqulleessuuf fayyadamu kanneen akka waayiparii jechuudha. Kanneen akkasii fayyadamuun gahaadha jechuudha hanga handhuurri isaanii kufutti. Erga handhuurri isaanii buutee booda immoo jechuun egaa naannoo akkuma sila jennee naannoo torbee tokko lamaan kufti handhuurri isaanii hin citti. Erga handhuurri isaanii buutee booda garuu bishaan tempereechara giddu galeessaa qabuun bishaan baay'ee hin dilalloofne akkasumas kan ho'aan ta'aniin erga bishaan xiqqoo ho'isnee qabbaneessinee booda qaama isaanii dhiquun ni danda'ama jechuudha. Erga handhuurri isaanii buutee booda. Akkasumas daa'ima tokko torbanitti si'a 2 yookaan si'a 3 kan yeroo daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 10 hin caalle dhiquun gahaadha. Daa'imman hanga ji'a 6tti lafa hin bu'anii maaliif siree mara taa'aa oolu wanta qulqulluu oolu waan ta'eef ammaa dhiquun hin barbaachisu jechuudha. Naannoo qaama saalaa isaanii naannoo bobbaa isaanii duwwaa waayiparii fayyadamuun qulqulleessuudha malee qaama isaanii guyyaa guyyaa dhiquun hin barbaachisu. Kanaaf torbanitti guyyaa 2 yookaan 3 bishaan tempereechara giddu galeessaa qabuun dhiquun gahaadha jechuudha. Akkasumas yeroo dheeraa dhanna isaanii dhiguun barbaachisu daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 10 gidduutti qulqulleessinaan gahaadha. Ji'a jalqabaa saamunaa fayyadamuun hin barbaachisu jechuunis ji'a jalqabaa yeroo qaama daa'immanii dhiqnu saamunaa hin barbaachisu bishaanuma tempereechara giddu galeessaa qabuun torbanis si'a 1 si'a 2 kan daqiiqaa 5 hanga 10 hin caalleef yoo dhiqne gahaadha saamunaan fayyadamin. Ji'a tokko booda immoo saamunaa daa'immaniif jedhamee oomishame kan ofii keenya fayyadamnu sun ta'in kan daa'immaniif jedhamee oomishame gabaarra jiru kanneen asiidummaa fi beezummaan isaanii giddu galeessa ta'e pH giddu galeessaa kan qaban jechuudha. Akkasumas immoo zayita qaamarraa kan baay'ee hin kaasne waan ta'eef saamunaan isaaniif jedhamee oomishame kun saamunaa isaaniif jedhamee oomishame fayyadamuun qaama isaanii dhiquu ni dandeenya jechuudha ji'a tokko booda. Akkasumas gogaan isaanii kan jajjabaatu ta'e erga qaama isaanii dhiqnee booda dibata isaaniif oomishame. Dibata isaaniif oomishame erga qaama isaanii dhiqnee booda dibuun ni filatama. Maaliif erga dhiqnee booda qaamni isaanii akka diraa hin taane akka hin jajjabaanne akka hin goggogne taasisa jechuudha inni kun. Akka hubachiisaatti daa'imman osoo yeroon hin gahin dhalatan jechuun osoo ulfi torban 37 hin gahin dhalatan taanaan akkaataa ulfaatina qaama isaaniitti hagam yeroo malee dhalatanii fi haala akkamii keessa akka jiran ilaalcha keessa galchuun waan barbaaduuf yoomi eegalee akka qaama daa'imaa dhiquu qaban ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf daa'ima yeroo dhalatu kiiloon isaa 2 yoo ta'e kiiloogiraama 2 yoo ta'e kiiloogiraama 1.5 yoo ta'e yeroo dhalatu ulfa torban 30 dhalate yoo ta'e ulfa torban 35 dhalate yoo ta'e yeroo malee dhalate yoo ta'e akkasumas ulfaatinni qaama isaa xiqqoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Kanneen amma kaasne daa'imman yeroon isaanii ga'ee dhalate jechuun kan ulfa torban 37 hanga ulfa torban 42 gidduu yookaan immoo ulfaatinni qaama isaanii kiiloogiraama 2.5 hanga kiiloogiraama 4 gidduu jiraniif kan ta'edha. Kanneen kaaniif ogeessa mariisuun baay'ee barbaachisaadha. Galatooma chaanalii kana akkuma subscribe gochuun dagatina.